Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya abbaa beekoo fi haadha beekootu biratti biraankii dalaguu edaa hanga dhumaa na waliin tura. Hello. Hello. Samira. Hooyee. Nakuma. Nagaa jira galata akkam? Fayyaa keeti. Baga jiraattan akkam jirtan? Jira galata fayyaa keeti. Nagaa koo qaba galata isaa akkam isin? Hello. Jira galata isaa nagaa keeti attamee fayyoo? Nagaa maaltu jira abbaa beekoo an nagaa tokkoyyuu hin qabu. Nuti nagaa keenyaan jabaattaa? Ishoon jabaattaa jabaadhu kormee koo. Jabaan rabbi abbaa Walla jalaa taate bareeddu koo. abbaa beekoo jabaa. Abbaa beekoo jabaan rabbi jabaan hin jiru bara kana. Jabaa maal jabduu konaan jettan abbaa beekoo maal inni garuu akka inni irratti dalaguun abbaa beekoo? Hello. Maalan balleesse? Nde wanni Nagaama. maalin balleessin abbaa beekoo akkana walii qabna nuti akkana walii qabna yuutuubii kan konaa sirreessaa jennaa yuutuubii kiyya ol keessa fuutanii akkana lafa naa keettan. Ganaan xumurree barnaan jalqabe malee xumurree sirreessee xumurree obsi. Maaloo kanuma jalqaba jammarta sanuyyuu akka hin taane olii keessa ooftanii na jalaa balleessitanii. Amma yoo nan laalee jedhuyyuu yuutuubiin abbaan beekoo maqaa ofiitti zoorsifatee akkaawuntis kan ofiitti galfatee maqas kan ofii waan hundumaayyuu jechuudha kan ofiitti galfatee naan jedhan namni biraa naa laalanii. Eeshi. Namni biraa naa laalanii yuutuubiin kan kee abbaan beekoo waan hundaa siistama ka ofiitti galfatee naan jedhan namni biraa amma naa laalanii jennaan lakkaa yuutuubiin kee wanna ji'a sadi si adabeefuyyuu kanaaf mala an ijji kiyya na tabalaashee nyaarri kiyya na gurraachee afaan kiyya akkana na tabalaashee qallaal kan ofitti haaraan jiru abbaa beekoo maal jechuudha. Dafii kottu si yaalaan iyyuu si yaalladha dafii kottu isa miidhamte hundumaa rifeensa mataa keeti hanga miilla keetiitti si yaalaati. Isa aariidhaan miidhamte si yaalaa kottu. Maal jechuudha si yaala jechuun yuutuubii kiyya balleessitanii anallee dachirra na balleessuuf moo maal na yaaltan? Lakki lamaansaa yuutuubiin keessi yaalamaa atis ni yaalamtaa dafii kottu biyya ormaati. Maal yaalamame maaltu yaalamame maal yaalamame sammuun koo sirriin hin jiru erga ganamaatiyyuu. Ani yuutuubii ko dalagee meekaappii dibadhe ani bar yuutuubii kana dalagee jijjiiramuuf jechuudha. Maallaqa meeqatti baase yuutuubii irraa yoo maallaqa argadhe meekaappii adda addaatiin bitadhee dibachuufi malee ani kisaaraa seenuufi miti abbaa beeku akkana isin hin seenu odooyyuu imeelii kiyyaayyuu isinitti kennuu baadhe lakkaas hin nama akkanaatedha. Hin bitattaadii siin meekaappii isinii bitattaa yuutuubiin keessi yaalamaa atis ni yaalamtaa. Nagaadhaan kottu si yaala. Amma isin qoosarra jirtammoo maal jechuudha? Maal akkamittan qoosa otuuti na jalaa miidhamtu otuuti na jalaa bochuu otuuti na jalaa sammuu dhabaa jirtu akkamittan qoosa maaloo maal jechuu keedha maal akkamittan qoosa. Abbaa beekoo dhugaa jechuudha. Ani haati beekoollee akka dubbii kana dhageettu barbaada. Hundi namni hundumtuu jechuudha. Misbattillee himee tanan piraazaritti jechuudha. Misbaatuu bittis himee jennaa inni nan gaafadha. Karaa seeratiin sii gaafachiisaa naan jedhereef. Tole raammaa anaafatti wal gaafannaa tumti dafiinaa kottu malee anaafatti yoo xumurraa maaltu qaama sadaffaa bira nu geesse haadha ebbaattis ni mini misbaa'uttis ni miniiti. Abbaa haadha beekotullee qaxaqqatee himaa misbaa'uttillee qaxaqqatee hima sababiin isaa ani obboleessi kiyyallee dhoysuu hin danda'u maaliif hoo jettanuyyuu indee isaayyuu karaa chaanaalii kanaatti kottu chaanala kana banadhu chaanala kana hojjedhu naan jedhe osoo ani achirraayyuu chaanala kana hojjedhee maallaqa ji'a tokko achirraa argadhee kuuliin bitadhee chaappistiingiin bitadhee feerii waan adda addaatiin bitadhee jedhee dhibbataa jira gini ammoo yuutuubiin kiyya irratti cufate ani ayimiroon kiyyaayyuu likkiin an dalagu dhugaa.
Dhiis amma yuutuubiin kee qarshii lakkaa'uu jalqabutti ani iyyuu siifan bitaa, kuulii siifan bitaa, chaappistiikii waan barbaadde siifan bitaa, si yaalasii waa tokko yaadda'iniin bashannantee jiraatta hanga qarshii si lakkaa'uu jalqabutti yuutuubiin kee. Yoo haati beeka walolte hoo akkamitti naa bittan? Ittini himu waan ittini himu biteeraaf jedhee ittini himu yaadda'ini dhosseen si bitaa iccitiidhaan. Ani feerii ka barbaadu feerii illeen ka barbaadu kasirritti narraa miidhagu kuulis ka barbaadu kasirritti narraa miidhagu waan hundumaayyuu jechuudha ka parfekti ta'e barbaada jechuudha isarratti immoo lammataayyuu ekistiraayyuu maallaqa biraa barbaada indee ani ber waan meeqa abdii meeqa yuutuubii kiyyarra kayaarra kisaaraa seeni mata duree sirreessa jettanii akkaawuntii keessanitti naqatan lakkoofsa moobaayil nambarii keessanis lakkoofsa keessan waanuma hundumaayyuu jechuu siistama yuutuubii kiyyaatitti wantuma keessanitti jijjiiratan maal jechuudha. Rakkoon qabu hin fudhattaa bilbila koo siifan kennaa isa maqaa isanitti jijjiire hundumaa bilbila koo meelii koo siifan kennaa homaa tokko yaadda'ini qarshii siifan kennaa isa ofii kee filatti bitatta sammoo chaappistiikis kuuliis isa ofii kee filatte bitatta. Ani chaanala keessan guddaa isaa fedhe chaanala keessan guddaa sannaa kennaan beekuyyuu. Tole siifan kenna rakkoon qabu siin fudhatta. Bakka laa ani amma galuun barbaadu waan ta'eef odoo ammasuma jiruyyuu imeelii keessan waan hundumaa naa kennaati yuutuubii keessan isa guddaa san fudhachuu barbaada. Indee. Tole hin fudhatta dafii kottaa sitti fudhachuu si wayyaa fagootti maal gootaa si biratti ofii kee jijjiirratta. Achitti gaafa gale naan keetan isin yuutuubii kiyyaayyoo ammaayyoo akkana na jala gootani. Lakki siifan kennaa homaa tokko yaadda'ini homaa tokko yaadini. Siinnaa caalaa yuutuubii. Waa meeqa kisaaraa meeqa na gootani kisaaraa meeqa na galchitani waanan baatii tokko silaachirraa osoo argadheeyyuu waanan meekaappii kiyyaan shaffana dhumarayyuu akkana na jalaa gootani. Wayne mataa kiyya wayne coggaarraa kiyya. Anuu siifan shaffana homaa tokko yaaddee atumti fayyaa ta'e malee atumti fayyaa naa ta'e. Namni biyyaa bahee maal qananii qaba. yuutuubii jala haatanii yaadaan qalbii caba. Qabneefani dafii kottu kanan siin jedhuuf. Abbaa beekoo. I am sorry abbaa beekoo kabajamaa ko. Obboleessa hangafaa ko. Nama guddaa ko. Dhiifama piraankii isin irratti dalage. Si milkaa'eeraa reelaa. Si milkaa'uun. Isa sirraa dalagate wallee. Isa sirraa dalagate. Siifa milkaa'u malee siif taanaan rakkoon qabu Samiiraa ko. Dhugaa piraankii isin irratti dalage yaadni akkanaa gara naa dhufe mooji. Dhugaa. Kun hunduyyuu piraankiidha abbaa beekoo. Piraankiidha piraankiidha. Tole qaxalee koo fayyaa keeti garuu. Jira galata isaa. Tole atumti na jalaan aariin atumti na jalaan gad malee piraankii taanaan rakkoon qabu. Piraankiidha abbaa beekoo maaliif hin gaddamaa yuutuubiin kiyyas inshaallah amma sirriitti jabaadhe irratti dalagaa. Annaa linkii kiyya sheerii naa godha yuutuubii keessan jalatti whatsappin isinii ergaa viidiyoo kanallee ilaalaa hanga dhumaa kolfaan duutanii waan ana fuula dibadhee isin irratti dalage bicha. Ilaamee. Ilaamee tole siifan godha sheerii siifan godha maalan koo bare nama tokko nama lama qofatu naa ilaala maal qabdi Oromoon bar namaaf hin ilaaltu miqqanyaadha. Ani ilaalanii namni ilaala abbaa beekoo chaanaliin keessan amma ilaalamaa jira bara akka duraati miti hin ilaalina argana biran jira. Dhugaa viidiyoon keessa chaanalli keessan haadha beekoo abbaa beekoo jedhamoo kameen sana lamee qabdan lama moo? Lakki boon koo ilaalamaan jiru kan koo nama tokko nama lama duwwaatu ilaala Global Health Tubeedha. Isa na biran jiru haadha beekoo moo isa tokko na bira jira inni immoo sirriitti ilaalamaa jira isarratti sheerii naa godha.